Shama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya idilee qophii odeessaaleeti. Qophii odeessaalee keenya irraatiin dhimmoota jajjabduu harkaa qabna. Yihun ingidaati guyyoo waariyoof Abrahaam Birruu na waliin jiru. Egaa dhimmoonni ijoon guyyaa har'aa odeessaalee keenyaan kaasnu inni jalqabaa ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baasetu jira. Ibsa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa waraana kaabaa Itoophiyaatti deemaa jiruun wal qabatee ergaan inni uummata Oromoo akka waliigalaatti akkasumas uummata Walloodhaaf immoo addatti ergaan inni dabarsee ni jira. Darbee hawaasa addunyaaf illee waamichi inni dhiheessee ni jira. Dhimmoonni biroon ibsa kana keessatti hammataman hedduun ni jiru. Kana bal'inaan ilaallaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisanii jenna. Mee dhimmoota biroo dhimmoota hafan kana ilaallu immoo itti dabalaati. Yaa ajandaan keenya bal'inaan kan irratti xiyyeeffatu waraan kaaba Itoophiyaa godhamuu jiruuni. Harka caaloo waraan kaaba Itoophiyaa godhamuu jiru adda bilisummaa Oromooti alaalleetti gareen TPLF Tigray Defense Force yookaan ajajaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa baasee jira. Ibsa baasee waraana yaayuu xumurame magaalota gugurdoo naannoo Amaaraa guutuu qabannee jirra. Ammaan achiin baafattanii harka kennadhaa jedhee jira. Jajjabdu. Waraanum kana wal qabatee haleellatti yaaraa marsaa jaffaadhaaf erga waraanni Abiy Ahmed Maqalee bahee marsaa jaffaadhaaf magaalaa guddoo Tigray Maqalee irratti raawwatamee jira. Haleellaa kanaan namooti 6 lubbuun dabartu gara 20 akka ta'an madaa'u isaanii miidiyaaleen Tigray gabaasaatti jiranii sanarratti sinaasofnaa waraanuma kana wal qabatee hojii yookiin rakkoo waraana Itoophiyaatii fi humnoota Amaaraa keessumaa garee faannoo jedhamtu gidduutti jiru irrattis gabaabsinee waan irraa dubbannu qabna. Yeroo arganne yeroo dheeraa irraa fudhannee illee dubbatu mallaa ajandaawwan keenya kanneen. Tole galatoomaa egaa kallattiin mangara marii keenya guyyaa har'aatti ceenaa akkuma jalqaba irratti kaase ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO jechuudha ibsa baasee jira dhimma waraana waliigalaa akka biyyattiitti deemaa jiruun wal qabatee jechuudha. Egaa ibsa isaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n kan inni kaase opereeshinii jabaa sirna aangoo irra jiru faana geggeessaa turu ji'oota darbaniif jechuudha. Opereeshinii geggeessaa ture kanaanis immoo sirna gabroonfataa uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii labsee jiru irratti tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachuudhaan lafa Oromiyaa bal'oo to'adheetan jira jechuudhaan wanti inni kaase ni jira. Gama kan biraatiin waraanni akka biyyaatti geggeeffamaa jiru ni jira. Waraanni kun bu'aan waraana kanaa yookaan bu'uurri waraana kanaa garaagarummaa jiru yookaan rakkoo jiru karaa nagaatiin ta'anii mari'atanii furuurra adeemsa abbaa hirrummaatiin rakkoo furuudhaaf adeemsa deemamu kan durumaan iyyuu EPRDF keessatti baratametu waraana kana dhalee ammas kanatti jira. Kana keessatti immoo uummanni keenya Walloo addatti gatii kaffalaa jira jechuudhaan wanti inni kaasanii jira. Mee kanarraa haasofna. Yoo ibsi waraanni bilisummaa Oromoo yookaan oolaan baasu kun inni akka lamaan hubadha. Ibsi duraan turirraa xiqqoo tokko gara international yookaan biyyoolessaa waan dhufna fakkaan national ibsa national godhe jira. Aasasa ka jalqaba keessatti lafteenna tagareeni lubbuu balleessitooti PP qabattee uummata keenya keessatti daraaruu jirtu bilis goona jirraa jedha. Kan jechuun naannoo Oromiyaa bakka gargaraatti mootummaan biyya bulchuu jiru mootummaan Abiy Ahmediin hoogganam Wallagga Kibbaaf Lix bakka hedduu giddu galeessa Oromiyaa dabalatee bakka hedduu deemee waggoota 3 dabran waan hedduu tolchaa ture. Ammaan tan muuvimentii yookaan sochii warra sun danquu waan dubbatana fakkaata. Oromiyaa gam tokkaayyuu bilis baamne murni shiftaa ha Abiy Ahmediin hoogganam uummata keenya gaaga'u sadarkaan dandeenyu gubbaan ga'uu jirraa waan jiru dubbat qabaa jechuudha. Almirra maal hubachuu dandeetta PP'n akka durii kaan confidently deemte kutaalee Oromiyaa kibbaba lixaa dhiyaan fula cufannaa mijeessuu hin dandeettu bakka to'anni qabna hojii jajjabduu hojjannee jirraa dura deemuu jirraa waan jedha agarsiisa. Halammeessoo aaduu halammeessootti hin dabarre kanirra waan tokko hubachuu dandeenyu progressiin kun dhugaa ta'uu mul'isa. Lixa Oromiyaa keessatti bakka baay'ee bakka qondaaltoti mootummaan dhandhee jira. Kibballee keessa akkanum kunin filannoo soba tonan haala irra arguu dandeenya. Filannoo sunirra mootummaan bakka filannoo ittiin godhin hedduu qabaa jechuudha. Naannoo an keessa dhaladhee guddaa naannoo akka aanaa Liibaan fa'aa Gumeel Dalloo fa'aa naannoo Gujii kan keessa naannoo Gooroo Doola naannoo hedduu naannoo addi bilisummaa Oromoo keessa filannoon hin godhamne. Uummata magaalaa yaamanii yookaan achuma dhaqanii kaadireen kaardirra guurtu. Kun maal agarsiisa waraanni bilisummaa Oromoo some portion of territory
mootummaan bulu qabdu of jala galfatee bulchuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Gumeel Dalloo Liibaan fa'aa keessatti akkan odeeffannoo qabutti akkan qub qabutti raga qabnuun akka OMN irra deebiin gabaasa turetti naannoon sun waraan bilisummaa Oromoo jala kufa agarsiisa. Kanaafuu gareen Adibiyyaa Ahmad uummata keenya dhufte akka hin daraar naannoo iddoo harka fudhannee jirraa warree dhuuf kanaaf na fakkaata. Kalammeessooni waraan kaabarra yaada kenne waraan kaabarratti warri kun garee ijaarrachuu sarmaan durallee namni cufti qub qabarra dubbachaa turanii waraan kaaba kan keessatti waraani kaaba sababii guddaan inni godhamuu jiruu fi kaampiin EPRDF jedhamtu kaampiin wayyaaneen hundeessitetti sababan goo wal diigee wal nyaachuu jira jedha. Sababan goo wal diigee wal nyaachuu jiru kun inni directly inni wal qabata garee Abiyyi Ahmadiiti kan garee Amaaraati adeempa jedhanii sadeessoon TPLF jechuudha. Horommi sadeen waggaa 27 dabarte Itoophiyaa exploit godha turtetti wal nyaachuu jiru waan jenna fakkaata. Akka sedee barreeffama warraa hubadhe. Kanaafuu jidduu tanatti wanni na yaaddise akka inni point yookaan topic lammeessoo qabate uumatii qulqullichi uumatii keenya keessumatti uumatii walloo crossfire jidduu warraa nyaatamuu jira tunna yaachisee waan jalqaba dhuuma irratti itti deebi'a. Hayyee sirriidha akkuma siruu kaaftan wal waraansi amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti wal waraansa aangoodhaaf godhamudha. Jibbaata aangoo garee amma guyyoon kaase garee Amaaraa ka humnooti Abiyyi amma wajjin jiranii fi garee TPLF kaleessa ka waliin turan jechuudha. Wal waraansi kun waraansa uummata gaagaa jiru keessumaa immoo waraanni kun sadarkaa Oromootti yoo dhufu waraana duguuggaa sanyii yookiin genocidal war Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Waraana kana immoo qolachaati jira waraanni bilisummaa Oromoo ka jedhudha. Waraanni kun kan yeroo kamiyyuu caalaa kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti humna guddaadhaan socho'aa akka jiru ibsa kanarraa hubachuu hin dandeessa. Lafa baay'ee to'atee akka jiru hubatee sirriitti ibsa kanaan understand gochuu hin dandeessa. Lafa baay'ee to'achuu qofa osoo hin taane sochiin humnoota mootummaa Oromiyaa keessatti daangeffamee akka jiru keessumaa qondaaloti mootummaa gara caalaan isaanii Oromiyaa keessa helikooftariin socho'aa jiran tibbana ilaalaa jirra. Daawwannaawwan kutaa Oromiyaa hedduu keessatti even Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 150 qondaalli mootummaa sadarkaa biirootti hoggana biiroo hoggana federaalaa jedhamu hundisaa helikoophtarii malee V8 yookiin motoraa akka durii socho'uu hin danda'u. Kuni sodaa waraana kanarraa qabuu fi Oromiyaan almost sirna murna kana ala bawushi ka agarsiisu ta'uu hin hubattaa. Kana keessatti ummati Oromoo keessumaa waraana kaabaa fi waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessatti gatii guddaa akka kaffale hin kaasa ibsa kanaanii irra caalaa immoo gara jalqabaatti specifically ummata Walloof dhaamsallee kaa'ee jira. Ummati Walloo diina waraana kaabaa wajjin wal qabatee akka diinaatti ilaalamee sababa sadiif waraanamaa jedhe. Tokko Tigraay yookiin ummati Tigraay diina jedhamee itti himamee akka waraana kanaaf bahee lolu godhamee jira jedha. Diinummaan tokko waraana kanaan nyaatamaa ka jiru sababa kanaaf jedha. Lammeessoo immoo garee finxaaleeyyii Amaaraa ka Gojjaamii fi Gondar dirree Gojjaamii fi Gondar waraana dirree waraanaa gochuu dhiisanii gara ummata Wallootti dirree waraanaa fidanii ummata Walloo gaaga'utti jiru jedha. Kanaaf naannoon Amaaraa dirree Walloo jedhamu kana kaaba Walloos kibba Walloos waag ka jedhamu naannoon kun baay'ee gara caala ummata kuush ummata keessa jiraatudha. Waraana gara kanatti fiduunuu kan barbaade diinummaa warri kun ummata Walloo irraa qabuuf gareen finxaaleeyyii Amaaraa jedhamu kuni gareen sadi keessumaa humnooti Amaaraa Faanoo milishaa poolisii naannichaa jedhaman wal ijaaranii dirree waraanaa gochuu isaanii hin dubbata. Kanaaf ummata keenya Walloo jiruufillee ergaa dabarsee jira jechuudha. Qabxiileen sadanii sababoota jedhee kan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kana keessatti eere akkuma ati ammayyuu kaaste inni tokkoffaani holola humnoonni PP yookaan warri sirni aangoo irra jirtu qaama addatti amantaa kee eenyummaa kee balleessitu sitti dhufee sababa kanaaf baatee lolachuu qabdaa jedhanii keessumaa gidduu kanarraa haasaa turre nuun torbanoota darban kana keessa duula addaadha kan isaanii geggeessaa jiran humnoonni PP uummatni Walloo ba'ee qaama waraana kanaa akka ta'uuf jechuudha. Amantaa kee balleessaa inuma raajii wayii tokko faanas wal qabsiisuun jalqabameera fakkaata warra wayyaanee dhuftee Walloo keessatti hafti amma yeroon isaa kanadha yeroo raajiin sun itti
itti raawwatamudha waan ta'eef ba'aa humna kana asitti dhabamsiisa. Sababni isaas humni kun musliima balleessuuf dhufe isa musliim bakka hawaasni musliimaa baay'atutti humni kun musliima balleessuu dhufe jedhaniiti kan isaan ittiin kakaasanii jihaada ittiin labsu. Bakka kiristaanni baay'atutti immoo humni kun kiristaana diina kiristaanummaati jedhanii ittiin bifa sanaan kakaasu. Amma hawaasni dhimma kana kan quba qabu ta'ullee jechuudha. Sababa sanaan diina addatti uummata walloo balleessuudhaaf dhufedha jedhee uummanni akka ba'ee humnoota TPLF yookaan humnoota TDF kana dura akka inni dhaabbatuuf holola warri PP facaasan bu'uuraa godhachuudhaan kan sanaan sossobanii waraana kana keessatti gatii hin malle kaffalaa jiran jiru jedha addi bilisummaa Oromoo waboonii jechuudha. Ibsa isaa kanaanii gama kan biraatiin akkuma atiyyuu kaaste humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa keessumaa Goondarii fi Goojjam giddugala godhatanii socho'anii ta'e jedhanii dirree waraanaa gara wallootti as fidanii jechuudhaan wanti inni kaasu ni jira ibsi kun. Waraanni kun kallattiidhaan osoo bifa jalqabaa eegalameen itti dhufeera ta'e ruutii gama Goondariin jiru qabateeti kan inni gadi bu'u. Amma garuu ta'e jedhanii garanatti humna isaanii naannessanii waraanni kun gara wallootti akka ta'u godhaniiru waan jedhu ergaa sana wayii of keessaa ni qaba. Inni sadaffaan uummanni walloo osoo hin jaallatin osoo hin fedhin qe'ee isaarratti waraanni waan geggeeffamuuf qaama waraana kanaa ta'uudhaaf dirqamee jira. Kanaanis gatii kaffaluudhaaf dirqamaa jira jechuudhaan kan inni kaasanii jira. Sirni aangoo irra jiruu fi humnoonni Amaaraa uummanni walloo qaama waraana kana akka ta'u isaan cina hiriiree akka humnoota TPLF'n loluu fi yaaliin isaan gochaa jiran yaalii jabaa ta'uu isaati ibsi kun kan agarsiisu. Kun garuu dhimma ta'uu hin qabne waan tasumaa fudhatama hin qabnedha jechuudhaan wanti inni kaasanii jira. Kana gochuu jechuun humnoota Amaaraa cina hiriiranii yookaan humna Oromiyaa keessatti guutuu biyyattii keessatti uummata Oromoo diinoomfatee gocha duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiru cina dhaabbatanii loluu jechuuni. Taatee yeroo darbe naannoo godina addaa Oromoo sana irratti uummata walloo irratti raawwatame sana dagachuudha. Wallagga keessatti, Matakkal keessatti, guutuu Oromiyaa keessatti, Gujii keessatti, Boorana keessatti taateewwan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran sana dagachuudha jechuudhaan uummanni walloo lola isaaf hiika hin qabne kana keessatti akka inni gatii hin malle akka inni hin kaffalleef ergaa jajjabduu dabarsee fi jira. Gama kan biraatiin waraana qe'eesaatti deemee itti dhufe kana bifa bilchaataa ta'een ofirraa qolachuudhaaf mirga uumamaa qaba. Sana mirga uumamaa qabutti fayyadamee wal qindeessee wal ijaaree waraana qe'eesaatti itti dhufe kana jechuun kan kallattii hundumaan iyyuu jechuudha addatti uummata sana gaaga'uudhaaf kan deemu ofirraa qolachuu of defend gochuu qaba jechuudhaan ergaan dabarsanii jira. Qabxiilee sagaleen tokko wanti inni eeres ni jira sanatti haaceenu. Sunitti adoon jedhe yaadum keessan kan irratti qoto kote daree yoo dabnat tola. Waraan Itoophiyaa godham kan keessatti wanni ajandaan waraanni bilisummaa Oromoo kaas waan sadeen kan isaan hojjetan sarara dubbatanii jirtanii uumati biyyatti yookaan uumati walloo waraan gatiin qabna kan propaganda mootummaan tolcheen sobamee jiraayidha. Addi bilisummaa Oromoo walloo qofaa miti Oromiyaa guutuutti propaganda Abiy Ahmad tolchaa tureen sobamee jechuudha. Abiy Ahmad miidiyaa biraa dhaabbilee mirga namooma biraa mootummoota addunyaa biraa fudhatama kadhabe sob irra deddeebiin soba turerra kakaayi. Mootummaan isaa guutuma mootummaa sabduu ta'uu isaa sobduu ta'uu isaa realize godha jira jechuudha. Waraan Tigraay kanaan wal qabate sob quxurii hin qabne sobanii yeroo dabreerra dubbachaa turre deddeebiin TPLF duqqeetti ta'ee jira armaanachi Itoophiyaaf sodan ta'uu jechaa turanii TPLF ammaanachi yaa'uu barbadaa'ee juuntaan dhabameedhaan sirbaa turanii jechuudha. Eeguma akkas nuun jedhan juuntaan sun deebi'ee Itoophiyaaf xilaa ta'e Itoophiyaa seef godhuuf baay'eedhanii dargaggootii kumaatamaan guuramte manidhaa seensifamte jechuudha. Waan kana yeroo tokko ani namni adoo dhugatti mani dhugaan hin galleef dogongorii haasaa inni hubanne malee dogongorii uummati dogongorii hin qabu. Uummati maal tolchanii gareen tun dursitee uummati irratti hojjechaa jirtu. Uummati xiqqoo dhugatan arguu danda'u habara ta'eedhaan kasammuu qabu haayyaa ajjeesan haayyaayyuudhaan naqan haayyaayyuu biyya gussanii jechuudha. Miidiyaalee dhuga dubbatan haayyaa cufan miidiyaaleen addunyaa tokko ati kaamera irratti arginaan Itoophiyaa keessatti dootee jechuun nyaatamta. Kanaafuu miidiyaa Itoophiyaa cufayyuu garam godaansisanii ittoo isaatii godaansisanii jechuudha. Faasiliiteet tolche. Uummata illiterate majority jedhan kan maal godhan seeta ETV'n faa Waaltaan faa EBC'n faanii dilu mittaasofte lamaalleen basamaay waan jedhan tokko mammaasamaara keessa lamaalleen basamaay ta'e uummati biyyatti. Kanaafuu guyyaa cufayyuu injifannum sobatatti man taane egaa injifannoon taane mul'atu jechuudha. Uummati walloo qofa ton ta'in uummati Itoophiyaa guutuun sobamuusaa addi bilisummaa Oromoo jar sararee haa jechuudha. Kalammeessoo waraani gandaggalu kun important point waraanni wanni inni gandaggaleefi
mucaa kalees Schwarzenegger odeessaalee dabarratti irra eenyu Schwarzenegger Schwarzenegger mucaa maqaan isaa Hussein Abdiiti. Hussein Abdi jakijaan illee gadatti darani mucaan sun wanni inni jedhe wanni nu nyaatamuuf jirru wanni nu miidhamuuf jirruu fi Oromoo taanaan ati shane jedhamtaa jedhan waraana amma maal godhanii gandaggalte amaartii Itoophiyaa loltu finxaalayyiin amaarata Itoophiyaaf wacciftam gandaggalte wal qoodde jirti jechuudha waraani bakka lama deemuu jira Gondari deemuu jira Walloo deemuu jira jechuudha maal godhani dursani waraani Walloo keessa dhumate namni obbobba'e Gondar seef godhuuf gareen jajjabduu waan baatna fakkaatee jechuudha Gondari Walloo balleessuu fi miti karoori kunin uummata waraani injifatamuu keenyaaf sababii Oromoot Walloo taachi jirtutti garee TPLF yookaan shane waliin ta'e qumaari nurratti hojjetu waan jedhan fakkaataa jechuudha kanaafuu uummata Walloo target godhanii balleessuuf gartee karoora akkana yaa qumaara akkasiitiif dhufa wanni isaan ammachuu jiran maal seeta waraani gandaggalu kaab Walloo keessatti waraani wanni deemuu jiru wanni kuwaasii achi godhaniif uummata Walloo sun achi keessa wanni jedhaniis rukutuu barbaadan jechuudha. Kanammoo katolchuu jiru finxaalee Gondar jechuudha. Finxaalee kaab Gondar waraani warra gandi taatee jirtu gandummaan jidduu warraa taatee jirtu. Dhuma irratti ammoo uummati nyaatama jiraachuu isaanii if godhe jira gara pointi lama okay. Sirri guyyoonni yaada gaarii kaaftee waraanni kun maaliif gara Walloo dhufe ka jedhu qabxii lamaan tokko kaasuu barbaade. Tokkoffaa Walloo fi uummati Affaar kuni uumamumaan gari caalaan isaa uummata qotee bulaa ta'ullee tikfatee bulaadhaa horsee bulaadhaa warra hidhatee jiru warra lola beeku topograafiin illee lafa lolaan mijatudha. Kanaaf uummati kun lola nu gargaara jedhee waraana garas fidee bulchiinsi bilchiginnaa ka jedhudha. Lammeessoo immoo uummatuma kana balleessuudhaaf uummata kana akka diinatti lakkaanii yeroo lama sadi yeroo Asaaminoo Tsiggee jiru Asaaminoo Tsiggee gaaf jiru birgeedii miili ka jedhan ijaaranii birgeediiwwan garaagaraa ijaaranii liyyuu haayiliin kuni uummata Walloo irratti waraana labsitee uummati warroo deebisee cabsee jechuudha. Eegi immoo deebitee bara darbe keessa 2021 baruma faranjii kana keessa ji'oota muraasa dura yaadattu haleellaa liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa birgeedii miili lola chibbanteen uummati Walloo baay'ee dhumee yokkisu kanneessaan Walloo irratti Shawaroobiitii fi naannoo Axaayee irratti ta'ee namooti ambulaansii keessaa ba'anii warri lola san keessatti hirmaatan jedhaman ambulaansii keessaa gara hospitaala gaaf deemanillee billaadhaan qalamanii jechuudha. Kanaaf akeeki waraana kana uummata Walloo Oromoo balleessuudha. Kun waraanni dirree waraanaa jiru tokko kanumaa fi kanaaf waan kana godaannisa kana dagachuun qabu jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni Walloo jiru uummanni kaaba Oromiyaa jiru kun walumaa galatti godaannisa kaleessa irratti ta'e Shawaroobiitii fi Walloo Kamisee bakkeewwan garaagaraa akkasumas immoo kutaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti wanni waraanni kun gaggeessaa jiru humnooti Amaaraa kan gaggeessaa jiran Wallagga naannolee Amaaraa wajjin waldaan geessan Matakkal akkasumas Gujii Boorana keessatti waraanuma kanatu waraanuma har'a naaduul isin jedhu kanatu uummata keenya jimlaan fixaa bahe waan ta'eef kanan dagatinaa ka jedhu even immoo mirga defend of gochuu mirga hidhattanii of baraaruu waan qabdaniif gurmaa hidhadhaa of defend godhaa ka jedhu uummata Walloof dabarsee ayyaa doyoon itti dabarre pointi yoonu khaasun sadeen tokko dha dubbadhe pointi sagal baasee jira waraanni bilisummaa Oromoo akka ergaatti akka furmaata akka dhaamsaatti uummata Oromoo yookaan uummata Oromoo Walloo kanaannu sun kee waraan keessatti hirmaachuu jiru tokkoffaa wanni bilchiginnaan isaan timuu jirtu guutuma guutuu sobaa waraana akka jedhan sun injifannoon goloboma doontan olla keessan keessa loluu jiranii kanaafu waraani kanaan sobamina dafaa dammaqaa warri propaganda kanaan sobamtanii hubatan sobuu jirtan sobamina kayedhu lamaffaani yakkoota hedduu waraan Tigraay kaab Itoophiyaa Oromiyaa illee dabalatee bakka kakkaayii raawwatamanii jiranii yakkoota raawwataman kanaaf warroota nu waliin qabsaa'ota nu waliin hojjechaa jiranis taate international communities taate yookaan uummata keenyallee taate wanni nuti mu barbaan yakkamaa waraan kana itti gaafatamaan tokkoof tokko garee bilchiginnaa ta'uudha dubbata jira. Sadeessoo waraani bilisummaa Oromoo nu waraana kaab Walloo keessa Walloo keessa naannoo Walloo Oromoot Walloon jiraatuun keessa waraana mataa ofii dandaqamna waraan oolaa sunti dabalama waraan gatiin qabneef gatiin baasina jedhu afreessooni loltuu Abiyyi Ahmadiitiif erga dabarsa loltooti Abiyyi Ahmad waraani kun kan qabu nam tokkan gorratti suufettanii hin dhumatina haqa ammaatu dhumatta waan geettuuf waraan achi jurirra lubbuu teessan oolfadhaa yookaan waraan sun keessa baha waan jedhu dabarsee taafteetti dara. Egaa qabxiileen waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaatiin kaase kana qofaa miti qabxiin inni shanaffaani hawaasni addunyaa qabsoon keenya kan birmadummaa keenyaaf
kan mirga abbaa biyyummaa keenyaaf taasifnu ta'u kan biyya tasgabboofte bu'uura sirrii irratti ijaaruudhaaf taasifnu ta'u hubachuudhaan tumsuu danda'utu irra jiraataa jechuudhaan wanti inni kaasanii jira. Sababni isaas maalidha? Amma qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu kana ija hin malleen ilaaluudhaan yeroo qaamoleen garaagaraa ibsa garaagaraa irratti baasan faati kan itti argitu. Inni kun gam tokkoon dadhabina gara qabsoo Oromootiin jirudha jechuuf ni dandeessa. Sababni isaas baasanii dhugaa ofii mul'isuu irratti hanqinni jiru. Hawaasni addunyaa ija sirriidhaan hubatee qabsoo kana akka hin tumsine akka hin deeggarre yookaan beekamtii maluuf akka hin kennine godheera waan ta'eef jechuudha. Qabxiin inni kun egaa hawaasni addunyaa waan qabsoofnuuf iyyuu adda baasee beekee sanarratti deeggarsa barbaachisu nuuf gochuu qabaa, tumsa nuuf gochuu qabaa yookaan ija gaariitiin ilaaluu bakka nuuf malu nuuf kennuu danda'utu irra jiraataa waan jedhudha. Qabxiin inni jaaffaan abbootiin irree tooftaa hawaasa qoqqoodanii bulchuutti dhimma bahu. Bulchiinsi Abiy Ahmedis kan inni gochaa jiru kanadha. Hawaasni cunqurfamaan biyya keenya uummanni cunqursaa jala jiru kana hubatee osoo wal hin qoqqoodin wal ta'ee wal hubatee tokkummaadhaan qaama isa qoqqoodee isa bulchuudhaaf bulchiinsa abbaa hirrummaa jalatti isa dhiitaa jiru kanarratti waloodhaan qabsaa'uu qabaa ergaa jedhu kan dabarsudha. Qabxiin inni torbaffaan ibsa kana keessatti eeramee jiru qaamni hunduu rakkoon siyaasa Itoophiyaa raasaa jiru furamuu uummanni biyyattii mirga ofiin of bulchuusaa karaa sirrii ta'een yoo argachuudhaaf danda'edha. Rakkoon biyya sanaa kan furamuu danda'u hawaasni biyyattii mirga hiree ofiin of bulchuu yoo karaa sirrii ta'een argachuuf danda'edha jechuudhaan wanti inni kaasanii jira. Kana mirkaneeffachuudhaaf kana kabachiifachuudhaaf ammoo jabaatee qabsaa'uu danda'utu irra jiraataa waloodhaan socho'uu danda'utu irra jiraataa jechuudha wanti inni kaasanii jira. Abrahaamitti dabalee lamaan hafta Abrahaamitti dabaltee toopik waan jettee toopik itti aanu dabarra. Qabxii sagalan keessaa ka saddeettaffaa waraana amma wal waraansa yookiin siivil waarii amma keessa jirru kana keessaa bahuu kan dandeenyu sirni dimokiraasii fi saboonni yookiin uummati biyyattii mirga ofiin of bulchuu self governance yoo argate ka jedhudha. Saglaffaa irratti akkuma kaase mata dureen ibsa kanaayyuu self defense self defense. Kanaaf uummati haga sun dhuftutti self defense is a natural right jedha. Mirgi of baraaruu mirgi of qolachuu mirga uumamaati, mirga dimokiraasiiti, mirga siyaasaati, sanaa ol immoo mirga uumamaati. Kanaaf uummati keenya haga hireen ofiin of bulchuu hireen dimokiraasii, hireen biyya ofii dhuunfachuu, hireen walabaan yaada ofii ibsachuu, hiree liberty yookiin nagayaan biyya ofii keessa jiraachuu haga dhuftutti ijaaramee hidhatee defend of gochuu danda'uu qabaa ka jedhudha. Mata dureen ibsa kanaayyuu qabxii saglaffaa kana jechuudha. Bareeddu waan kan irratti waan bareeddu toopikii Abrahaamiif yoo jedhan keessaa lamaan tokko fudhadheettiin irra jenne toopikii taanu dabara ka jalqaba international community fi qabxii jaaffaa gubbaatti addi waraanni bilisummaa Oromoo dabarsuun waan midhaaddu dhiyoo tana ibsa Ameerikaan baasuu argitan taate Itoophiyaa eenyu TPLF fi ABO'n walitti dhufeen uuman suni diiguu qabanii jedhan waraanni bilisummaa Oromoo jechuun maaliif sun tolta yoo jette TPLF umnuu fiitiin uf qabachiiftee jirti sirrii midhaasee tumtee united taate jirti waraanni bilisummaa Oromoo hin hojjannee hin dhammaanee hin rakkannee hin qabsoomnee hin jenne garuu tokkummaa uummata isa bira argachuu qabu guutuma guutuu dhabuusaa Oromoon faca'uusaa tokkummaa waggaa sadiin dur ijaarranni sun saatii ammaa qabaachuu dhabuun kenna ag TPLF deemuu dadhabuuddiin nu biraan mul'atti jechuudha. TPLF ammaan goote addunyaa fi Profeesar Mararaa Guddinaa Jarsiyaa addunyaaf waaqilleen nam jajjabaate wanne dhaayedhan laalloo cammarillataal jedhan mammaasa Itoophiyaan lafa keessa jira namni hojjate beessa argata malee beesseen irraan dhuftiif jechuudha iyyeessuma cittoo hogata jiraata qabsoon lafa wanni kun waan hojjetna fakkaatti jechuudha wanni Ameerikaan dhiyoote waan akkana hin ta'eef garee abiyyirra ergaa wayi waan ergamtanii waan shakkaniif ABO recognition hin kennineef jechuudha TPLF recognition kenniteef du Oromoo waggaa sadii garee mirga namoomaa kun maaniin faan hin kennine jechuudha ABO nam wanni asirratti himuu barbaad ibsuu barbaad qabsaa jirra du'a jirra yakkan nurratti hojjetama jira tan nu beeka waan jir dubbachuu barbaadna fakkaata dhumirratti ammoo self defense jechuun jecha kan akka malee taman armaan dura la dubbanne ABO narra fudhatee ode boos waan godhu taateef guddoo share godha self defense jechuun poolisii yookaan namni cufti profession isaa keessatti gaazexeessaa mirga qaba war mootummaa warra angoo qaba war maani qaba dhufte gaafachuu mirga sii kennama privilege sii kennama jira poolisiin yakka medhoosi shak wanni harkatti kaayee siidhuun mirgi sii kennamee jira hidhamaan sun ammoo yookaan gaafatamaan sun mirguu fi qabaa jechuudha mirgi sun keessa tokko
mirgi namoonni isa kabajame bakki itti hidhamet maatiin daawwatame maalidha seeftiin isa eegamu qabdi jechuudha. Itoophiyaa keessa waggaa sadeen darbe maal argaa turre poolisiin atiin poolisii Oromiyaa yookaan poolisii federaalaa qaamsee reeksiti jettee harkitti kennatutti harkidhee halkane viidiyoo baasee waraabessi ijjeesse waraabessi nyaachisaa jechuudha. Bakka akkasii keessatti seer kabachiisu maani jinni warseeraan na hidhatte harka qabatten teettu jechuudha. Anywhere waan dibidi isilmi nama beeku asitti ma bishaan namni bishaan fudhatan bishaan jechuun umri qaban si caala bishaan si fudhatanii bitta oomach qaqqabatan rabaafachuuf hin ceeta. Ilmaan nama ka viidiyoo baaftee si ijjeeftu ofirra ittisuuf waan qabduun ofirra ittisuuf mirgi guutuu qabdaa jechuudha. Self defend jechuun sun baay'ee bareedu dargaggoota Oromoo illee tan dabarsa. Poolisii sirni biltsiginnaa bobbaasan yookaan garee biltsiginnaa tan akka mootummaatti ilaalanii harkitti kennuun qabanii jechuudha. Anywhere, everywhere defend ofirra godhuu qaban. Waan danda'aniin qaamsiif dhaabbatu, qaamsiif lol, qaamsii qabsaa waliin dhaabbatte gareen tun mootummaa waan bakki hin buuneef garee shiftaa waan taateef poolisiin biltsiginnaa Oromoo waan bakki hin buuneef poolisii shiftaa waan taateef sadarkaa poolisummaa kabaja sila kennuufi qaban sun irra mulqanii namuu uf defend godhuu qabaa jechuudha. Haqawwee qabqawween waan biraalleen ofirra dhuguu mirgumamaati. Egaa qabxiyatii jalqaba kaas irratti waa muraasa dabaluudhaaf keessumaa gama hawaasa addunyaatiin ilaalcha jiru wal qabate tibbanuma waa lamaan tokko argineera. Inni tokko feesbuukiin akkamidha dhaabbanni feesbuukii waraana bilisummaa Oromoo akka qaama madda hookkaraa ta'etti akka qaama shororkeessaa ta'etti isa sirni aangoo irra jiru bulchiinsi Abiy Ahmed fa'aa ittiin paarlaamaa keessatti shororkeessaa jedhanii farrajatan sana bu'uura godhatanii tunatti fakkaata hojii maqaballeessii qaama kanarratti hojjetameen feesbuukiin maqaa kana recognize godhu yookaan waraana bilisummaa Oromootiin waan socho'u kana inayyamu inugguraa jechuudha. Kun maal sitti argisiisa hojiin maqaballeessii hamaan qaama kanarratti raawwatame hammam ilaalcha hawaasa addunyaa micciiree akka inni jiru kan sitti argisiisudha. Inni kan biraan ibsa Ameerikaati banaa irratti yaada Ameerikaati banaati wal qabate kan guyyoon kaase irratti waan sun dubartittiin sun seenetii moo miseensa koongireesii nam tokko natti fakkaata. Miseensadha isheen nama tokkodha yaadadha kan isheen dhiyeessite yaadni ishee maalidha TPLF fi oolaan yookaan waraanni bilisummaa Oromoo hariiroon uummata adda cituu qabaa yaada jedhudha kan isheen kana dhiyeessite. Kunis maalirraa madda gocha maqaballeessii ta'e jedhamee yeroo dheeraadhaaf waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatame humni kun akka qaama badii ta'etti akka qaama bilisummaa yookaan birmadummaa saba isaatiif qabsaa'u hin taanetti hojii irratti hojjetame irraa kan maddudha. Kanarraa of qulqulleessuun kan danda'amu dhugaa kee addunyaatti himuu kan dandeessu yoo hojii dippiloomaasiidhaan jabaattedha. Waraanaan baay'ee jabaadha waraanni bilisummaa Oromoo hojiilee gurguddoo hojjetee argisiisuu irratti kan argamu lafa Oromiyaa bilisoomsee mul'isuu irratti kan argamu kibbaa fi lixa Oromiyaa qofa miti keessumaa taatee torbanoota darban kana keessa giddugala Oromiyaatti hojiin hojjetamaa jiru hojii ajaa'ibaati Finfinneedhuma jalatti odeeffannoo qabnuun jechuudha. Gama waraanaatiin jabinni jira. Hariiroo uummatee jira. Sadarkaa injifannootti isa ceesisuu irratti deemaa jira. Sochiin isaa bifa sanaan qindaa'ee tarkaanfataa jira. Garuu sadarkaa sanatti hojiin dippiloomaasii hojjetameera. Hawaasa addunyaa hubachiisuun danda'ameera. Maqaa bade sana qulqulleessuun danda'ameera. Dhugaa kee mul'isuun danda'ameera. Wanni jedhu ammallee qaawwi guddaan hojii guddaan kan hafu ta'uudha kan mul'isu. Egaa dhimma kana yuun osoo yaa'ii malawa naa kennitanii hojii public relation hojii wal qabate akkuma Oromootti rakkina guddaa qabna basically. Ummati kun addunyaa irratti silaa yoon asiin jiru beekta. Afrikaa guutuun waa'ee ummata kana waadu ummata irraa dubbatamu ture. Ummata miliyoona 40 ummata dachii guddaa qabu ummata qabeenya guddaa qabu leecalloon isaa kan himamee dhufne aadaan isaa diversitiin isaa hin beekamu addunyaa irratti. Maaliif hin himamneef jechuudha. Rakkinumti public relation yookiin maal jedhan sabquunnamtii wajjin wal qabate of beeksisuu image build godhachuu kuni ofimuu irratti rakkoo qabna beektaa jechuun aadaa keenyas miti baay'ee of dhaadhessuu of jajuu akkasitti understand goon kun immoo sadarkaa institutionitti dhufee nu miidhaa jira jechuudha. Addunyaan yeroo itti baay'ee interconnected taate waa'ee kee himuu of dhaadhessuu of promote gochuu waan hin qabne osoo hin taane waan qabdu dhugaadhuma himachuu hin dandeenye akka sabaatti sanarratti rakkina guddaa hin qabna. Hawaasa addunyaa waa'ee kee itti himuu qofa osoo hin taane nuumtu yeroo tokko tokko waa'ee waraana kanarratti odeeffannoo bal'aa argachuu irratti baay'ee rakkataa turre amma neetworkii taanee odeeffannoo argataa dhufne maleedha. Suni rakkoo akkuma sabaatti qabnuudha hanqina kana guutuun
gara fuulduraatti hedduu nu barbaachisa jechuudha. Ayya Abrahaam Muhammad addu khaftee topic kan keessa baana baas hundura waan kan eegee uniti cabse Abrahaam taa'e waan kan yeroo baay'ee irra dubbachaa ture. Dhuga dubbachuuf hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo illee war public relation gubbaa jiru illee hedduu isaanii dubbifne itti himne jira waan beeknu. Aga yaa duban public relation kan gubbaatti waan huban yaayyoo itti himne jechuudha. Aga deemuu qaban deemanii hin deemne. Wanni hojii waraana bilisummaa Oromoo tokkin mul'anneef tokkin wanni hin jennee fi aga hojjechuu qabdan hin hojjenne jechuudha. Warri waraana bilisummaa Oromoo keessa public relation taatan yoo hojjettan yoo hojii saba hojjechuu jirtan yes yoo dhugumaan hojjechuuf hayaat qabdan taate jabeessaa hojjedha. Tigree irra baradha. Geetaachoo Raddaa nam tokkocha dachiraas. He is diamond for them by the way. Waan cuuf mootummaan caalaa update godhe maani tolche addunyaa mansiisuu danda'e jechuudha. Teennebel shuumamee jecha dhageenya arginee yoo hin beeknu jechuudha. Yeroo tokko wal qeequun ta'in jechuun nam dhuunfaa Oromoo qeequu fi gizeen qabnu constructive karaa ta'een walitti muun baay'ee walitti muu waan qabnuuf malee nam qeequuf karoora akkasii hin qabnu. Garuu yoo dhugumaan Oromoo qabsoomnettan please do your job. Politely santimna topic kan keessa baanuti. Waraan kaab Itoophiyaa dabar. Waraan kaab Itoophiyaatiin dubbiin jabaattee itti fuftee jirti. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF yookaan waraan isaanii Tigraay Defense Force waliin ta'uun waraana gara kibba biyyatti dhibuu jirani. Waraan kanaan magaal Daseerraa kiiloomeetira 10 lafincaan boru meedaa lafedhan qabachuu isaanii dubbatama. Daseenuu qabamuu deddeebiin dubbachuu jiran. Garuu konfirmiin goone irra guddaan garee TPLF yookaan pirezidaantii naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kenne jira. Ibsi sun keessa waan hedduu kaasee waan jajjabduu dubbatame yeroon itti dabre. Amma kalmata amma kaasee irraa ka'uuf daseenii qabamtee kan jedhamu kun inni burjaajii natti fakkaata. Ammaaf to'annoo humnoota TDF jala akka hin galleedha kan dhagaa jirru haga istuudiyoo seenetti jechuudha. Garuu dasee to'achuudhaaf kallattii hundumaan marsanii sochii jajjabduutti jiraachuu kaleessarraa eegalee dheengadda boruu meedaa iddoo jedhamtu kanatti lolli jabaanee ta'aa turuudha kan odeeffannoo ni qabnu mul'isu. Pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gabaabaa ammoo seensa yookaan itti seena waraana kanaati haga itti gala waraana kanaati yookaan hanga ba'umsaatti waan jiru ibsa gabaabaa ta'usi waan qabxiilee gurguddoo hammatti hawaasa dhagahuudhaaf barbaadu hedduu kan of keessatti hammatan baasanii jiru kaleessa miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaan waraana Abiy Ahmediifis hawaasa biyyattiitiifis akka waliigalaatti uummata biyyattiitiif ergaa dabarsanii jiru uummata naannoo dasee jirus dabalatee akka waliigalaatti hawaasa biyyattiitiif jechuudha. Waraana Abiy Ahmediitiif waraana hiika hin qabneef gatii kaffaluun isin haa ga'u. Waraanni isin kana booda injifattan lolli isin kana booda injifattan magaalli isin kana booda bilisa baastan hin jiru amanaa fudhadhaati waan hiika hin qabneef gatii kaffaluurraa of deebisaa jechuudhaan ergaan isaanii dabarsanii ni jira. Gama kan biraatiin sabaaf sablammoonni biyyattii ka'umsa waraana kana isa dhugaa beekuu qabaa jechuudhaan wanti isaanii kaasan ni jira. Wanni Abiy bulchiinsa Abiy Ahmed waliin walitti nu buuse inni ijoon heera biyyattii cabsanii sabaaf sirna federaalizimii sabaaf sablammoonni biyyattii tumatan dadhabsuu diiguu balleessuudhaaf adeemsa deemamuudha kan walitti nu buuse. Kanaan ala sababa addaa hin qabnu kana beekaa waan itti wallolaa jirruuf beekaa jechuudhaan ergaan isaanii ቪዲዮስ እንዳወና ዶክተር እንደበረ ይራት እንደምነ አብራም እንደበራ ስለዚህ መደሰ የኮምቦልቻና አካባቢው ዙሪያውን የምትገኙ ነዋሪዎች ተረጋጉ፣ አትረበሹ። ብሶት የወለደው የትግራይ ሰራዊት በህዝብ ላይ የሚፈጽመው ግፍ ቂም በቀል የለውም። ይልቁንስ በየአካባቢው ጉዳት እንዳይደርስባቸው ተገቢው ጥንቃቄ አድርጉ። ከተሞቻችሁ የጦር አውድማ ሆነው እንዳይፈርሱ ለራሳችሁና ለከተማችሁ ብላችሁ ተገቢው ጥንቃቄ አድርጉ። ከተማ ውስጥ ሆኖ ቤት ሆኖ የሚተኩስ እንዳይኖር ተገቢው እርምጃ ወሰዱ። እናንተም እንደሌላው ህዝብ ትብብራችሁን ግለጹለት፣ ደግፉት። ምንም አትሆኑ፣ አትጨናነቁ። ሌላው መልእክቴ እየተዋጋ ያለው ሰራዊት ነው። የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱ ተገፎ ግፍ ስለተፈጸመበት ነው የተዋጋ ያለው። ዓላማው ግልጽ ነው። መብቱን ለማስከበር የውጭ ኃይል ጋብዘው ለጨፈጨፉን ከሃዲዎች በህዝባችን ይህን ነው የማይባል ግፍ ለፈጸሙ ወደ ህግ ለማቅረብ ነው። ይህ ልክ ነው። ለብልጽግና የህልውና ጉዳይ ነው። ለአማራ ተፋፊው ኃይልም የህልውና ጉዳይ ነው። አንተስ
ለጥቂቶች ስልጣን ብለህ ለምን ትረግፋለህ? የዘገየ ቢሆንም አሁንም የውሳኔ ጊዜ ነው። ውጊያው አልቋል። ከአሁን በኋላ የምታድነው ከተማም የለም። በከንቱ ከምትሞቱ ለራሳቸው አትርፉ። ልክ እንደ ሌሎቹ እጃቸውን ለሰራዊታችን ስጡ፣ ወይ ወደ መረጣችሁት ሂዱ። እልቂቱ ይቁም፣ ወስኑ፣ ጊዜ የለም። ሌላው መልእክት ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ነው። የፖለቲካ ልዩነት በፖለቲካ ነው የሚፈታው ብለናል። ግጭቱ በሰላም ይፈታ ብለን ደጋግመን አሳውቀናል። ህገ መንግስት ረግጦ ብሔር ፌዴራሊዝም በማፍረሱ ነው ከትግራይ እየተጋጨ ያለው። ሌላ ምስጢር የለውም። መብታችን ረግጦ የውጭ ኃይል ጋብዞ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ነው ይዘመተብ። ልክ እንደ ደርግ ዘመን ሀውዜን የትግራይ ከተሞች በአየር ኃይሉ እየተደበደቡ ናቸው። በብልጽግናና በትምክህት ኃይል አገር እየፈረሰ ነው የሚገኘው። ለአምባገነን መንግስት ብላችሁ ልጆቻችሁ በማይሆን ጦርነት ከታችኋል። እድሜያቸው ለትምህርት እንጂ ለጦርነት ያልደረሱ ህፃናት እያስገባችሁ እያለቁ ናቸው። ልጆቻችሁን ሰብስቡ። ያለ እድሜያቸው በማያውቁት ጦርነት ገብተው እያለቀሱ ነው የሚገኙ። ወታደር የሥራ ዕድል ሆኖ ህፃናት በለጋ እድሜያቸው እየተቀጩ ይገኛሉ። ሰላም ሳይሆን ጦርነት፣ ልማት ሳይሆን ድህነት ችግር ላመጣላችሁ በቃ በሉት። እንደ ዱቄት ተበትነዋል እያለ ሲዋሽ የነበረው ተጠያቂ አድርጉት። ብልጽግና ሳይሆን እልቂት በዓለም ሳቂያ ያደርጋችሁ ተነሱና ጥረጉት። የውሳኔ ጊዜ ነው። የፋሽስት አብይ ቡድን መዋቅር አፍርሱ፣ አካባቢያችሁን አስተዳድሩ። በመጨረሻም የፖለቲካ ልዩነት አሁንም የሚፈታው በፖለቲካ ነው ብለን እናምናለን። መቋጫው በጉልበት አይደለም። ቀጣይ የአገሪቱ የፖለቲካ ጉዞ የሚወሰነው ሁሉም የሚመለከተው በሚሳተፍበት የውይይት መድረክ ነው። አማራጮቹ ታይተው የተሻለው አማራጭ ተግባራዊ ለማድረግ ድርሻችን እንጫወታለን። በጋራ በሚደረስ እምነት ሽግግሩ ስርዓት ይይዛል የሚል እምነት አለን። ዝርዝሩ በሂደት በውይይት የሚገለጽ ይሆናል። የውሳኔ ጊዜ ነው። ሁሉም የድርሻውን ይጫወት። አመሰግናለሁ። ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናannoo Tigraay ከገሬ TPLF yookiin humnoota Tigraay hoogganaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el namni kuni ibsa daqiiqaa 9 kennanii ibsi kun ibsa baay'ee jabaa comprehensive waan siyaasaa Itoophiyaa waan waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru gabaabsanii kaasanii jiranii warri kun beeki waggaa tokko dura warra waraanaan hadhamanii Maqalee keessaa baanii gara bosonaatti gara gammoojjii Tigraay baay'eetti bibittinnaanii deebi'anii lolanii muuxannoo lolaa waggaa 40 darban waan qabaniif deebi'anii lolanii lafa Tigraay hundase lixa Tigraay irraa kanaaf isayyuu waan hin barbaanneef yeroodhaaf malee hundasaa lafa qaban bilisa baasanii deebisanii naannoo isaanii dhuunfatanii naannoo biraa keessatti tapha yookiin waraana eegalanii amma waraanni kun immoo dhumarra ga'ee jira. Waraanni Itoophiyaa dhumaa jira. Waraana kanatti dhuminaa jechuun warra waraana keessa jiruuf ergaa dabarsanii ummataan immoo humnoonni Tigraay loltooti Tigraay loltooti keenya diinummaa ummataan qabanii bisoota የወለደው ሰራዊት gaafa dargiillee gaafa ኢህአዴግ TPLF waggaa 27 duraallee kanuma jette bisoota የወለደው ሰራዊት jechuun ummati Tigraay lafasaa keessatti weerartootaan rukutamee duguuggaan sanyii irratti raawwatamee daa'imman dhumanii beelaan hongeedhaan sababa waraanni kun fideen rakkoo jajjabduu keessummeessaa as geenye Tigraay amma gara ummata miiliyoona 6-7 ta'u beela hamaatti deemaa jira. Dhaabbileen Tigraay keessa diigamanii jiranii manneen barnootaan jiranii namni barataan jiru almost hojiin ummata keenyaa fedhiin ummata keenyaa dantaan ummata keenyaa waraana hilunaa yookiin immoo existential threat ta'e yaaddoo jiraachuu dhabu ummata Tigraay irratti aggaame kana dhaamsuu malee ummata kamuu wajjinu diinummaan qabnu akeeka ummata kamuu weeraruus hin qabnu. Kanaaf keessumaa bilookii waraanaa bakkee waraanni kun deemaa jiru gara Walloo fi Dasee kaaba Gondar Walloo kaabaa fi Walloo kibbaa ummati jirtan eessattuu baqatinaa humnoota weerartoota qofa akeeki keenya
waraanni gara dhumaatti waan jiruuf isin eessayyuu hin gahina eessa deemtu amma fakkeenyaaf Daseedhaa hin baqataa Kombolchaa hin baqataa Dabra Biraan hin baqataa Finfinnee eessa dhumni keessanii isin bakka jirtanitti turaa nu waraana hin xumurra ka jedhu ergaan isaanii loltoota Itoophiyaatiin immoo harka kennadhaa jedhan waggaa tokko dura Finfinnee irraa harka kennadhaa jedhamaa ture amma Maqaleedhaa harka kennadhaa. Viidiyoo Dabra Opiriyoonam Dabra Shattiini Dabratsiyoon kenni keessa core pointiin isaa attract nu goote waan nu armaan dur dubbachaa turreettiiti Dabratsiyoon faa realize nu goote jechuudha. Waraana hunag jalqaba keessa waliin Oromoo gorsa turre Tigree gargaaraa biltsiginnaan gargaarin achan turre. Waraani kun dhimmi keessanii miti deemtanii nyaatamina ijoollee teessan achi argitanii ilmaan hiyyeessaa akka qoraanitti hin bobeessina jecha turre. Viidiyoo ilmaan Oromoo halkanii guyyaa boottu tagaa farmadeeman faarsanii achi dhaqxee ammaan tana taasisaa taa'uu jirtu. Kumaatamaan agarree dhugaan nutti himni sun ka'umati Oromoo nu dhaga'u dide deemsise practical argine tokko suniif gamman. Lammeessoo kaayoo waraanichaati. Waan Dabratsiyoon jedhan kan keessa pooyintii isaa bakka furii qoodee dubbachuu barbaada. Ka jalqabaa kaayoo waraana yoo ibsu Dabratsiyoon kaayoo waraan kana nuuf finxaaliyyaa Amaaraatii fi ijoo jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jedhe. Nuun lamaan yookaan Tigraay balleessanii yookaan jiraannee akka sabaa jiraanna kaayoo lamaanii loluu jirraadha. Kaayoo jiraachuuf jiraachuu dhabuuf nuuf kaayoo jiraachuuf jiraachuu dhabuuf Amaaraaf. Isan ammoo maaliif keessa dhumattanii gaafiin sun een gaafatamti. Directly Oromoof gaafatamte jechuudha. Oromoon sumuun garaqaa qixxa shaayii burcuqqoo tokkootii fi cabqixxaa waraankaaf kan keessaa wanni inni qabin jirtu jechuudha. Achirra dhuftee ilmaan kumaatamaan booji'anii itti taphachuu jiran ilmaan kumaatamaan nyaatama jirtu ilmaan Oromooti jechuudha. Kanaafuu waan isaaniin dhibin keessa seentanii baduu jirtanii dhaabadhaa laalaa jedhanii san geetti yaadhumattanii nam fixuu yaa'uu nu dadhabsiifte. Dargaggooti silaman barumsaatti ergan isan nu bira erganii rasaas kennaan dhumuu jirtanii dhaabadhaaf laalaa jedha. Kun waan midhaaddu lammeessoo waraanii xumuramuu nutti him Dabratsiyoon. Dabratsiyoon gamma waraanii xumurachuu gareen Tigraay nutti him. Gareen irra junta barbadeessuu doog amadi goonee nuun jette Abiy Ahmad fa'a. Duqqeet ነው ከዚህ በኋላ መሰብሰብ አይቻልም. TPLF የኢትዮጵያ ጥላት ሊሆን አይችልም. ራያን ገሌ ሚሶማን ጁንታ ደበምሲሴ ስርብ ሐስርብ መቀሌም በሻሸታት ከኑን ጀድ ሙርነቢ አህመድ ማለ ሙርኒ ትግራይ ቲሚት ትግራይ ወሲን አማን ተነካን ጀተ ወራኒ ኸትፉፊ አገነለ ገና ወጋውል ደምታቴ ወርሌኒ ሶበነ ኮቲ ከገልቹ ደንደን ኑ ኡጂንቴን ሚዲያ ረት ኡጂን ሚዲያ ዱጋይሙ ጅራይቾ አገማት ተሞ ገሬን TPLF ወራኒ ጥሙራሜ ኑን እንጀን ወርኹ ወራኒ ጥሙራሙ ደብረጽዮን ያዩ ዱባት ወራኒ ጥሙራሜ አካንቶልቻ አይደ ቃም ሰዲ አጃጅ ደበርት ቃሚ ጀልቀባ warri waraane kun dhimmi keessaniin ta'in kun Oromoof jedhame keessa galaa'edha waraane kun isaaniin ilaallatu. Warri ammoo uummati nagaa magaalota akka Daseef Kombolchaa kee jirtan isan timbuunu qabeenyi keessaniin tundhu man keessanutti hin dhukaasina. In sodaatina hin burjujjaayina qabeen keessan malaanee gadhaa jedha. Hasadeessoo raayyaattis biyyaatti erga dabarse. Dhumi dhumattayya sanga'ee akkuma barattan lubbuun ooloo barbaaddan. ወታደሮት ከዮሐን ሎልቶት ከነተር ከነዳ ታው ባናን ኛታምተኒ ዋንጀር ደበርቴ ጆ ሐሰዴሱ አሞማል ጀደ እርጋን እንዲ ደበርት ሞት ኡመቲ ቢይ ኢትዮጵያ ጭፈ እርጋ ደበርት ጋሬን ቱኒኒ ጋሬ ኢትዮጵያ በክቡቱ ሚቲ ኮንስቲቱሽን ዲግዴ ኡመት ቢየቲ በሌሱ ፈሮ ከየተ ጅርቲ ጋሬታን በክሲን ጅርቱ ዲጋ ጀደነ ጀጅ ደበርታ ዲጋ ጀቹናማ ትግሬናም ሜጊ መጋሎት ቀበት ከንጭፍ ከሰቲ ጋሬ ብልጽግና ውሃን ቡልቺስ ብልጽግና ዲግዶ ፊን ቡልቹ ጅርቲ ኡመት ዲቢል እርጋ ደበርቱ ሲ አፍሬሶን Mariin dhugaaf biyyo mariin dhugaa yookaan haqa buusuun karaa qaati yoo argam yoo qaamni walabatol ammallee karaan isaanii banu dubbattee jechuudha. TPLF xumuruu waraabaa labsite biltsiginnaan ammoo miidiyaa EBC waaltafa faanafa tiivumtee intana dobantanii olaaltan mo'achuu nutti himuu jiran yoo walitti dabra. Inni kan biraan qabxiin ijoon namni kun hubachiisanii hawaasa biyyattiitiifis hubannoo ta'a jedhanii rakkoon Itoophiyaa rakkoo siyaasaati malee rakkoo biraa miti jechuudhaan kan isaan kaasan. Rakkoon siyaasaa siyaasaan kan furamu malee waraanaan kan furamu miti. Rakkoo siyaasaa keenya kan furannu waraana kanatti xumura gochaa jirra. Waraana kanatti akka xumura goonuufis nu gargaara. Rakkoo siyaasaa biyya kanaammoo kan furachuu dandeenyu teenyee mariidhaani, marii siyaasaa geggeessuudhaani. Waraana kanaan booda ce'umsa hundeeffannaa ce'umsa sana keessatti mariiwwan siyaasaa taasifamaniini egeree biyya keenyaa kan nu baasu yoo adda gallataanis yoo waltaanee biyya dimokiraatoftuu biyya federaaloftuu ijaarranne taanis waltaanee mari'annee kan ittiin murteeffannu ta'a. Haga sanatti caasaa biltsiginnaa sirna badhaadhinaa faarsaa deegatti singeessaa jiru sirna nagaa lallabaa
goolii keessa simbuusee jiru maqaa biyyattii illee humna biyyattii illee sadarkaa addunyaatti qaama xiqqeessee jiru kana caasaa isaa diigaatii ofiin of bulchaa adeemsota itti aanuuf of qopheessaa jechuudhaan egaa qaamni kun al tokko qaama itti gaafatamummaan itti dhagahamu tarii bor qaama mootummaan ta'a jedhee yaadu ta'uusaa kan itti irraa argitu amma uummanni magaalaa keessatti lola geggeessuu hin barbaadu. Hawaasaaf dursee of eeggannoo kan inni kennu amma Maqalee keessatti waraanni akka geggeeffamu yookaan Maqalee dhabuu hin barbaadu kun sababa sanaaf gadhiisee baheera. Maqalee qofa miti magaalota Tigraay keessa turan hundumaan isaanii keessatti waraanni akka geggeeffamu barbaanne ba'ee alatti erga jara kana goobee baasee booda kallattiidhaan gara kana kan inni dhufe. Ammas magaalota keessatti lolli jajjabaan akka inni geggeeffamu hin barbaadu. Egaa iddoon waraanaa hafte wiirtuu waraanaa taatee kan eegamaa jirtu Daseedha. Dasee keessattis gaagaabni hammaataan akka mudatu hin barbaannu hawaasni of eeggannoo gochuu qaba. Hawaasa isinitti hin buunu jechuudhaan kan inni ergaa dabarsaa jiru. Mee kanarratti wanta hafeetti dabalaati. Waan amma kaafte kana hojii responsibility yookiin gaafatamummaa hojii wal qabsiisee gareen TPLF tuni kaleessa akkamtu illee taate wanni har'a itti jirtu garee baay'ee responsible taate keessumaa murnaama biyya bulchaa jirtu tana caala responsible kan taate ka nageenya naannoo waraanaa keessumaa blookii waraanaatiif baay'ee dhimamanii akka jiran hedduu irraa hubachuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf amma Dasee keessa har'a yoo taankii dhukaasan argee ture har'a viidiyoo argee ture wallahi ijoolleen gadhiifte warrumti bilchiginnaa kunneen ka jechaa jiran warri kuni waraana gara magaalaa fiduu barbaadu. Dabratsiyoon ibsasaa keessatti waraana magaala keessaan barbaannu magaalonni keessan akka diigaman barbaadu jedhe. Isaanis kaleessa akka gochaa turan Maqalee gadhiisanii kan ba'an ummati akka miidhamne magaalli akka hin diigamneef. Oppositely yoo laaltu immoo mootummaan bilchiginnaa dhaqee har'a xiyyaaraan magaalaa Maqalee haleelu fa'a argita. Eenyutu irresponsible eenyutu biyya san keessatti amma gareentu shororkeessitoota jedhamanii paarlaamaa Itoophiyaatiin labsamanii jiran. Garuu eenyu shororkeessaanii bira qabdee olaaltu jechuudha. Tokko kabiraa waraanni xumuramuu isaa maayin wanni akiikuu kan jedhu kaasuu barbaadin. Naannoo Walloo kuni siyaasa Itoophiyaa keessatti waggootaaf center of gravity yookiin bakkee bu'uuraa bakkee murteessaa waraanaa military advantagein itti argamudha jedhama. Topograafii isaarraa kaatee dhiyeenya Finfinneetti qaburraa kaatee akka naannoo Amaaraatti immoo seentarii biizinasii qabeenya guddaa naannoo Amaaraa harka 70 yookiin giddugala daldalaa fi biizinasii naannoo Amaaraa waan taateef waraanni achitti dhuma ka jedhu gari caalaan namoota irraa dubbataa jiran namoonni beektoti siyaasaa seenarraayis waan amma lafarratti deemarraa jirurraa kaasee jechuudha. Kabiraa waraanni xumuramuusaa kan agarsiisu waraanni mootummaa diigamuusaati. Waraanni mootummaa diigamee gareen Abiy Ahmad faanoo milishaa humna leenjiin biyya keessaa fi biyya alaa walitti komaandii tokko jalatti akkamitti ajajamanii akka waraananii gaafii keessa gaafii guguddoo kan kaasuu danda'u waan sitti agarsiisu akka sanaan lolamaa jira. Guutumatti waraanni Abiy diigamuusaa kan agarsiisu baay'eedha. Daily immoo booji'amtooti ka jedhaa jiran waraanni diigamuusaati ka himaa jiran. Daily gatii kaffalaa akka jiru waraanni Abiy Ahmad irra caalaan immoo waraanni bittinnaa akka jiru wanni kaasaa jiran ni jira. Kabiraa hariiroo alaa jarri tolfataa jirtu wajjin wal qabatee waraanni kun dhumarra ga'uusaa waan agarsiisu baay'eetu jira. Sanarraa ka'anii waraanni dhumaa jira ka jedhu naareetiivii akkasii dhagaa jirra jechuudha. Responsibility ka jettaniin itti fayyadha. Am development waraan kaabaatii wal qabsiifne toopikiin keenya kasee suniin irraa somna waan jalqabdaniif waan taateef responsibility kan sun irra dubbanne am waraanii kaabaa sadarkaa kan gubbaa jiru waan jennuun xumurraa. Responsibility odhanii jaarmiyaan tokko kan gareen tokko akka garee yoo taate responsibility garee qabdi mootummaan akka mootummaa yoo jiraatu responsibility yookaan itti gaafatamummaa mootummaa qaba. Gareen TPLF fi garee Abiy Ahmad wal bir qabde laalte responsibility fudhachuuf iyyuu gareen Abiy Ahmad institution hin qabdu. Nam tokkotti irriba ka'ee ganame waraan bobbaasaa waraan galchaa abba firshuma abba firkhaasa injurtu jechuudha. There is no government. Adoo government hin jiraate waggaa sadeen dabre keessa responsibility jechuudha iyyuu gara Abiy Ahmad irra kaasuu hin dandeenyu jechuudha. Gareen hidhama manidhaati baaftee rashantu. Hawwati biyya kumaatamaan ijjeesee agamma waggaa sadii Itoophiyaa keessatti waggaa sadii lakkoofsi nam dhumatee amma waaqa beeka. Tak responsibility fudhattee beekte responsibility readiness fudhachuuf illee capacity sun hin qabdu akka gareettu hin jirta diigamte. Kanaafuu namichi tokkotti riba ka'ee wataaddarii kuta 70 tokko waraan labsaa waraan bobbaasaa waraan baqatee galee waraan dhibi labsaa kanaafuu Itoophiyaan maraan martu akkana kee jirti jechuudha. TPLF diin Oromooti ammallee walti naraaram dhugatan uummata Oromooti mufeen.
TPLF ammallee Oromoo waltina raaram waraana bilisummaa Oromoo leen kajachaa tur sun waltina raaramne amma immoo siyaasa keessatti akka taphatanii jira waan jira waliin taphanne duubirra yoo waliigal waliigalla waldham karoora akkasii jira malee TPLF ammallee waltina raaram yak waggaa 27 tolchiteef itti gaafatamti ka gaafatamtan bo'een waliin OPDO waliin Oromoon kophaa fi TPLF waan gaafatin qabu Oromoon kophaa fi TPLF waan gaafatin qabu Oromoon qottoo ergitee Abiy Ahmed fa ergita Abiy nam ficiisit malee dhaha darbattee Boorana namni jeem dhaha darbattee Wallagga namni jeem ha ergani namni jeesa tur OPDO ammallee gubba jirtu sunu bachuu qabnaacho haala meesoo hayo waraan kaayotiif waraanii kan qabne lolamuu jira Itoophiyaa keessatti TPLF jiraachuu dhabuuf loluu jirti gareen Abiy Ahmed hiika loltuuf hin beekane fakkeenyi isanii kenna raayyaan ittis biyya kaayoon isa biyyeegu malee naannoo Amaara deebise naannoo tokko diiga naannoo tokko jaaru kaayoo manifesto khani wanni warra keessin jirtu jechu garee nam Itoophiyaaf loluu jirta Itoophiyaa duuluu jirta garee akkamii wasette garee shiftaa garee maafiyaa garee duuriyeeti jechu gareen sun warra akkamiitiin hoogganamti eenfaa keessa participate waan godhedhani viidiyoo namicha Ameerikaa irraa dhufe sun daawwanne yoo nitti dabruuti ከነ አብይ አህመድ ጀምሮ ከነሱ እድሜዎች ጀምሮ እስከ ሽማግሌዎቹም ወይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ከሚወለደው ኦሮሞ ነገ የሚወለደው ኦሮሞ ሳይቀር ኦሬዲ ነገ የሚወለደው ኦሮሞ አባቱ በዚህ የተጠመቀ ስለሆነ እሱን ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ከዛ ጀምረን ነው ማሰብ ያለብን ይህ አማራን እና ኢትዮጵያን ለማጥፋት የመጣን ኃይል ማቆም የምትችለው አንድና አንድ አቋም ሲኖር ብቻ ኦሮሚያ ሚል ካርታ ሲሰረዝ ብቻ ነው ይሄንን አስረግጠ መናገር አለብን ከዚህ በፊት የነገርኳችሁ ማሰብ አለባችሁ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው አማራ በሰላም መኖር የሚችለው ይሄ ኦሮሚያ ተብሎ የተመሰረተው ካርታ አፈራርሰን ስንወጣ ብቻ ነው ለዚህ ቆርጠ መነሳት አለበት እያንዳንዱ አማራ ሽንጠን ገትረመ እኛ በግድኑና ኦሮሞ ነኝ ብሎ ክሌም የሚያደርገው በግድ መጥቶ ኢትዮጵያ ይበል አይደለም ጥያቄያችን በብሔር ዋዴቨር በሚሉት ይከለል ከተባለ ሸዋን ለቀው መውጣት አለባቸው ወለጋን ለቀው መውጣት አለባቸው ከዛ በኋላ ነው በብሔር ምንካለለው ይሄ ለያንዳንዳችሁ አቋም መሆን አለበት አማራ ነኝ የምትል ኦኬ የብሔር ፖለቲካ ተፈለገ አው ሸዋ ከጥንት ጀምሮ አያቶቻችን የደሙላት ያስተዳደሯት የኖሩባት አንድም ቀን በሌላ ብሔር ተመርታ ማታቅ ሸዋን ለቀውጣ ማለት አለባችሁ ኦሮሞ የሚቀጥለው ደግሞ ወለጋ የኦሮሞ አይደለም ምንም አይነት የፈለገ ተውት ሌላውን ማወራው የዛሬ 500 ዓመት የነበረው ነው ከዛ በፊት የማን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን አቋም ልትይዝ የሚገባ አማራ ነኝ የምትል አቋምህ የሚሆነው ምንድነው የዘር ክልል ከፈረሰ እሰየው አንድ ሆነን መቀጠል እንችላለን የዘር ክልል መቀጠል አለበት ሲባል የአማራ ልጅ አቋሙ ወለጋ የአማራ የዳሞት የጋፋት ምድር ስለሆነች ወለጋን ለቀት ወጣለ ትለዋለህ ኦሮሞን ይሄ አቋምህ ነው ሸዋን ለቀት ወጣለ ትለዋለህ አቋምህ ነው ሌላው ከዛ በኋላ ደቡብ ነኝ ካለ በደቡብነቱ ኦሮሞ መታገል ይችላል እናግዘዋለን ግን የብሔር ካርታ ይሰራ ከተባለ ሸዋ የአማራ ርስት ወለጋ የአማራ ርስት ብለህ አቋም መያዝ አለብህ ይሄን ሳትይዝ አታሸንፍም ጠላት namni kun mokonnin kabbada jedhama dhalotaan Itoophiyaa lammummaadhaan immoo Ameerikaadha bakki inni jiraatu kutaa Ameerikaa Atlaantaadha jedhama kana dhaggeeffatanii deebitan kun immoo dhaadannoo inni waggaa tokko dura Oromoo irratti dhaadataa ture gaaf sana waraanni kun illee eegalamne kan inni jechaa jiru dhaloonni Oromoo amma jiru Abiy Ahmed illee maqaadha Abiy Ahmed dhaloota genereeshinii Abiy Ahmed kaasee ka amma jiru kun diinummaa Itoophiyaa fi diinummaa Amaaraa qaba haga warri kun hinbannetti haga Oromiyaa kaartaan jedhamu hincicciramnetti Amaarri nagaa argatu hin danda'u Itoophiyaanis nagaa argatu hin dandeessu lafti yoo akka naannoodhaan ijaaramna ta'e
akka isaan dubbatanitti yoo sanyiidhaan ijaaramna ta'e Itoophiyaa keessa federeeshinii Itoophiyaa jedhamu kana keessatti lafti Shawaa lafti Wallaggaa jedhamu guututti lafa Amaaraa taate tan lafti irratti negosheet goona jedha. Kallatti waa inni dubbatan isin hiikaa jira. Warri Ameerikaa jirtan keessumaa lammiileen Oromoo fi waa'een nageenya Itoophiyaadhaa fi nageenya uummata biyya keenyaa si yaaddeessu namni kun lammii Ameerikaati. Amma hoogganaa faanooti. Suura isaanii agarsiisa. Hoogganaa faanooti waraana yuunifoormii faanoo fi liyyuu haayilii Amaaraa uffachuudhaan naannoo Amaaraa keessatti humnoota Tigraay wal loluutti jira jechuudha. Faanoo ka hoogganu kana kaleessa Abiy Ahmadii fi uummata Oromoo walitti qabee arrabsaa ture. Har'a humnoota Abiy wajjin hiriiree TPLF lolaa jira. Egaa lolli yeroo ammaa TDF faana geggeeffamaa jiru abbummaadhaan kan jara kanaati. Lola jara kanaati. Dr. Dabratsiyoon Silamaalidha kan inni jedhe ibsa isaa keessatti walumaanii dhageenya. ለትግራይ ህዝብና ለአማራ ጽንፈኛው ኃይል የህልውና ጉዳይ ነው። ዮካኑ መተ ትግራይቱ በዳ ዮካንሞ ሁምና ፍንጣሌ ሰከነቱ በዳ ጀቹዳ አቡማዳን ሎልኩን ከንጀረ ከናቲ ነምኒ ኬኛ አለታን ኦሮሞ ኦለዴማን ኦሮሞ ወራኔ ኦሮሞ ፖሊሲ ኦሮሞ ጀዲ በመቃበር ባደት ከኒፊ ከነኒ ዳቄዱ ማጅሩፍ ቃማ ጅበ ገዲፋጎ hagana ga'u Oromoof Oromiyaa irratti qabuufidha. Lola isaan kanaati jechuudha uummanni keenya dhaqee kan inni loluu irratti kan inni argamu jechuudha. Qaamni kun kaleessuma amma ati kaasteetta gara Daseetti deebi'ee gara naannoo Amaaraatti deebi'ee Dasee keessatti amma faannoo kan qindeessu faannoo kan hoogganu lola sanaaf kan bobbaasuu fi dajaninnoon allan jedhu gaafa isaan dajaniin isaan ta'an maalidha? Dhalattoonni Oromoo waraana keessatti waraanni itti cimee gaafa of duuba deebi'an duubaan itti dhukaasanii ajjeessuudha. Akka isaan lubbuudhaan hin baane achitti rashanuudha. Kaleessa dheengadda maaltu godhamaa ture? Ajajoota waraanaa dhalootaan Oromoo ta'an magaalaa Dasee keessatti akkasitiin harka duubatti hidhanii agaa nama furii akka du'aniidha kan agahaa jirru amma dhimma kana konfirm gochuudhaaf yeroodhaaf danqamne jiraanus ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Isaan kanaaf kan lolaa jiru Oromoon isaan kanaaf kan dhumaa jiru ilaalcha kanaafidha kan dhumaa jiru amma lola kana osoo irra aananii kallattiidhaan kan isaan deeman garamitti gara Oromiyaatti gara uummata Oromootti Wallagga balleessuudha kan isaan deemaa jiran Wallagga dhuunfachuudha kan isaan deeman Shawaa balleessuu Shawaa dhuunfachuudha kan isaan deemaa jiran diinni keenya tokkoffaan TDF jedhu gadduunfaas wanti isaan dubbatan itti aanee dhageenya diinni keenya tokkoffaan TDFidha itti aanee kan jiru jedhanii hundi isaan haasa'anii ቪዲዮ ሰነለ ገዱ ደገነ ደብና አችራ ዱባዳ አሁን ስልጣና እየተሰጠ ነው አይቆምም በገፍ አሁን ብዙ ማይተኙልን ጠላቶች አሉ ስለዚህ እሱ መከላከል አለባቸው ጠላቶቻችን ዋናው ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት ቁጥር 1 ጠላት የትግራይ ወራሪ ኃይል ነው ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 አሉ አይደል ቁጥር 1 ሲጠፋ እነሱ ይዳከማሉ የቀሩትን በቀላሉ እንትን ይላሉ አሁን ሸኔን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ግን አሁንም ወገኖቻችን በገፍ ይታረዳል የቤንሻንጉል ክልል ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ተጣምሮ የጉምዝ ታጣቂን ወያኔ ያሰለጠነውን ከሱዳን እየገባ ከፍተኛ መጎሳቆል በህዝባችን ላይ ያደረሰ እንደነበረ ታውቃላችሁ አሁንም ይህ ኃይል ተደራጅቶ ገብቶ እየተመታ ግን በቂ አይደለም ብቻው ቀጣይ ስራ የሚጠይቀን ሰሞኑን በሱዳን በኩል እየገባ የነበረውን ኃይል ምን እየተሰራ እንደሆነ እየሰማችሁ ቀጣይ ብዙ እንትኖች ይኖሩናል ይሄ ኃይል ሲመታ እዛው ሳለ ያኛው የሚዳከም ቢሆንም መልቀም ይጠይቃል ማለት ነው namicha maantana garee faannoo dhani garee shifta Amaaraa hobbaasan sun keessa lolu lammii Ameerikaati dhaadannoo saayuu dhageettani namichi sun maal jedhe wanni karoora keenya guddaan kan jalqaba naannoon Oromiyaadhaan jedhan kaartaa irraa gabadduutti Itoophiyaan nagan argattuudhaan karoori warra ka jalqaba Oromiyaa balleessanii lafa Oromoo Wallagga dabalatee lafa Oromoo guutuu Finfinnee faan cuftii Eertilaandii saamu karoori warra kaan ammoo gadduu an dargaachooti adoo gadduutti dabare namichi sun lammii Ameerikaa ta'e waraan waliin Itoophiyaa keessatti hirmaachuu jiraachuu namsun beekamti kennuu fi miti miidiyaa irra gad baafneef waraan Tigraay ka Itoophiyaa keessatti ta'uu jiru keessatti Ameerikaan keessatti hirmaachuu hin dandeenyaa jechuudha warri seeraan gargaaruu danda'a lammii Ameerikaa taatee qawwee qabattee paaspoortii Ameerikaa qabattee waraan sun keessa lolta jechuun you are American citizen kanaafuu lammiin Ameerikaa humta hin qabdu dhibbi ta'uu hin qabdu
tokko keessatti hirmaannaan Ameerikaa waraan Itoophiyaa keessa Hawaasi argatamti. keenya kutaalee Ameerikaa fi Awurooppaa garaagaraa jiru kana kaampeen gochuu danda'u qaba. Ameerikaa waraana siivil waar Itoophiyaa keessatti akka hirmaataa jiru. Akka hirmaatetti fudhachuu qabnaa inni yaa. Lammeessaa immoo gadduu andargaachoo qabnu. Gaddummaan jedhe gadduu andargaachoo jechuun Oromoo raadhanii lamma magarsaa afaan gaaf durii kaan walitti fifitanii Oromoo fi Amaara walitti ijaaruuf deemanii walitti ijaaramuu akka hin dandeenye Itoophiyaanu deebitee walitti ijaaramtu dhiista Oromoo sun bira dabarra. Gadduuni nam qulqulleedhanii yaadan. OPDO yookaan sirna EPRDF keessa qulqulloon hin jirtu. Gootiin qabdu murni shiftaati. Aduu dhiqaniin baatu. Hoob warri kun cufti isaan ulaalan. Hoobdi adoo saabunaan dhiitte biyyee waan taateef xurii hin baatu jechuudha. Warri xurii hin baatu waan taateef karoora isa keessa maal jedhe. Diini keenya guddaan TPLF achiin duub lamaffaa sadaffaa afuraffaan eenyu akka ta'in beennaa jedhan. Wa tokko jal sararri dubbachuu qabna. Waraani kuniin maal jedhan daafeen harba warsees galaafatteedha. Waraan Oromoo jalqaba Oromoo balleessuuf dhufanitti rabbiin Oromoo irra gorsee Tigreef deeme jechuudha. Yoo Tigree waliin silaa Tigree obbaasanii dabran hattaananii qawween qabu lafirratti akkuma argan rashanuuf karoorfatan Oromoo jechuudha. Asa gadduu keessatti waan tokko shuurtee dubban. Diini jalqaba TPLF ta'e diini lamaffaa kasaan karoorsan. Khan shanum rabbiin itti faransuni OLF sadeessoon beeka Oromoo qaro Oromoo ayyu Oromoo opposition Oromoo khabii jalatti bulchufti diin sadeessoo afraffa gubbaatti uummata Oromoo bal'aa karoori warri ittiin Oromoo xaraguu jirsuni Oromumaa warra duulti Oromumaa warra qabsoofti raayyaattis biyya keessa waan godhaa turan laalle deebine. የተኮሱ ክላሽ እንደሆነ ክላሽን አሁን የምን ነው የተኮሱት? ሻናኛ ጋር ያው ልቶ ቶክሲ አተቱ ተኔዳለን ያው አንድ ሞት እነዛ ያለ አንድ ከደረኩ ደሰለ እናስረክባቸዋለን ደሰለ እናስረክባለን ደሰለ እናስረክባቸዋለን ሻለቃ ኦኬ kan daawwatanii deebitan immoo gareen faanoo jedhamtu ka duratti sagalee isaa fudhannee Makoonni Kabbada dabalatee wattaaddara Itoophiyaa ka lola Tigraay keessaa of duuba deebi'ee qabanii harka duubatti hidhanii gara bakka rashanan geessu malu most probably akkas godhu kuni hiree hoogganoota waraana Oromoo hiree loltoota Oromoo ka waraana kaabaa keessatti hirmaatanidha. Gari caalaa waraana Oromoo ji'oota hedduu durallee kaafnee jirra. Gareen faanoo, gareen milishaa fi gareen Liyu Hayilii Amaaraa jedhamtu suni da'oo taanaa uummataa fi yookiin waraana Itoophiyaatiif jettee waraana boqochuuf of duuba deebi'e. Waraana dadhabee of duuba deebi'e. Waraana boqochuuf baqachuuf illee of duuba deebi'e adabaa itti rashanaa jirti jechuudha. Garee sanatu waraana kana keessatti adda dureen hirmaachaa jira. Hireen qondaalotaa fi loltoota Oromoo kaaba Itoophiyaatti kana fakkaatti jechuudha. Egaa wanni si gaddisiisu gareen kun ifaan ifatti tokkoffaa qaamolee mootummaatiin ifaan ifatti kan deeggaramu ta'uusaa mootummaan naannoo Amaaraa ifaan ifatti deeggaraa hin hidhachiisa. Qondaalonni mootummaa federaalaa kanneen akka Dammaqaa Mokonnon ifaan ifatti deeggaruu hin hidhachiisu harka lafa jalaatiin. Abbootiin qabeenyaa sirna aangoo irra jiru faana hidhata qaban kanneen akka Warqoo Aytanoo ifaan ifatti deeggaruu wajjiniin dhaadatu wajjiniin leellisu garee kana leellisu hin hidhachiisu horiidhaan hin deeggaru. Warqoo Aytanoo fa'aa immoo eenyutu hidhachiisa mootummaa federaalaati kan hidhachiisu. Amma fakkeenyaaf doolaaraa amma yoo impoort ekspoortiidhaaf doolaarri hin jiru miti amma Itoophiyaa keessa warqoon fa'aa doolaara hin dhaban. Baankiin biyyoolessaa harka isaanii jira. Gabiyoch ministeerii jedhii jedhii birookiraasiin biyya sanaa akka jiruun harka isaanii keessa jira. Isaan kun hidhaban. Isaan kunniin maallaqaan kallattiidhaan ispoonsara godhu Warqoo Aytanoo fa'aa. Warqoo Aytanoo fa'aa immoo qaama kana hidhachiisaniiti kan isaan bobbaasan. Qaamni kun diinummaadhaan akka toora jalqabaatti kan inni qabatee jiru tokko Oromummaadha. Naannoo Oromiyaa jedhamu abaawoodha maaloodha waan uummata Oromootiin wal qabatudha. Diinni isaanii isa kanadha jechuudha. TDF irraa kana fidnaan inni kan Leelaaw Gabsinoo jedhaniiru miti kanaan duras ammas kan isaan jechuu irratti argaman kanadha. Lola warra kanaati kan lolaa jirruuf. Uummanni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo, qabsaan Oromoo, qaamni kamiyyuu akka lakkoofsa tokkoffaatti diinni inni qabatee ittiin ofirraa ittisuus ittiin of qopheessuus qabu qaama kanarratti natti fakkaatan. Diina kan biraa hin qabu kana booda uummanni Oromoo. Diinni isaa ifaan ifatti ofiiniyyuu anatu diinaa jedhee himaa jira waan ta'eef qaamni kun gochanni amma Wallagga keessatti gochaa jiru argaa jirra. Gochanni Matakkal keessatti argaa jirra. Gochanni Shawaa Bahaa keessatti gochaa jiru argaa jirra. Qaama kana of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechuuf barbaada asuma irratti. Dubbii keenya irratti odeessa keenya osoo xumuriin dura haleellaan xiyyaaraa har'a magaalaa Maqalee irratti raawwatamee jira. Haleellaan xiyyaaraa kun kan
qaaxxeffate yookiin qaxiyyeeffate mana jiraattotaa ta'uu miidiyaaleen Tigraay gabaasaa jiru. Haleellaa kanaan namooti 6 maatiin keessaa namooti 6 lubbuun darbu akkanumallee namooti 20 miidhamuu isaanii hospitaalotaa fi ragaawwan namoota madoo wabeeffachuudhaan miidiyaaleen Tigraay gabaasaatii jiranii. Haleellaan kun marsaa jaheessuudha. Haleellaa abdii kutannaa akkasumas immoo loltoota dirree lolaatti injifataman hamilee isaanii yookiin mooraalii isaaniif jecha haleellaa xiyyaaraan Abiy Ahmed raawwataa jiru jedhamii kanuma odeessa keenya xumura. Ayyee waraanni Itoophiyaa kakaabatti jalqabee jabaateetti fufee jira. Waraan kanaan gareen TPLF dura gulufuu jirti. Moggaan lachuun mootummaan federaalaalleen tuma jiredha. Gareen TPLF illeen tumu dubbatan. Practically wanni akka miidiyaan nu qubqabnuun gareen TPLF dura dhiiba jiraachuu ragaan qabatamoon baajiru haalum kanaan magaal dasirraa kiiloomeetira 10 gaditti argamtu borumeedaa qabachuusiitti dubbatama. Waraan kan keessatti yakkooti jajjaboon hojjetama jiranii uummati Oromoo dhalattooti Oromoo hawalloo qubatan haala maamakee jiraachuu dubbatama. Sun qofaa miti loltooti Oromoo tabilxiginnaaf loluu jirtu akkuma gartan sunitti dudduraa garee TPLFitiin dudduuba immoo garee shiftaa faannoo jedhamuutiin dhumachuu jirti. Oromoo waraan kanatti hin seeninaa irdeddeebiin gorsaa turre nu dhaga'u warri didachi deeme carra keessan rabbi midhaasin jenna. Tooppikii keenya fixannee jirra ajandaa keenya kardhaatiin jalqabirratti waraanni bilisummaa Oromoo yookaan woboon ibsi baasee jira waraan Tigraay ilaalchisee ibsi kan irratti qabxiilee 9 kan poortaantii jedha dabarsee jira. Lammeessoo gareen TPLF yookaan irra guddaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga jajjabtuu dabarsee jira. Waraanallee mo'annee jirra magaalli ammachisan harka keenya baasuu dandeetta waan hin jirreef harka keenya dhayachuu jira jechuudha. Akka Abiraam ibsatti duri sa'aatii 72 Finfinnee irra kennanii amma immoo Tigraay irraa sa'aatiin kennamuu jirti jechuudha. Dhuma irratti ammoo diviloomantii waraana Tigraayitiin yookaan oduu dabalata bahuu jirtuun mootummaan biltsiginnaa dirree waraana rukutuun magaala Maqalee haleeluu jira. Mootummaan karra xiyyeeffadhu warra iddoo leenjii waraana TPLFiitiif dabalataan ammoo bakki isaan meeshaa itti oomishatan meeshaa itti midhaafatan jedha. Taatullee ammoo gareen TPLF uummati nagaa dhumachuu raga waliin dhiyeessuu jira. Waan kan dhaabbileen idil addunyaa morma jiru waraan Itoophiyaa jabaatee deemuu jira. Gareen Abiy Ahmed mo'anni jetti waraani dura deemuu jira. Bullee laallaa tooppii gargaarra qabnuuf asumatti xumurraa. Daawwattoota keenya qophii keenya odeessaalee akkasumas oduu fi odeeffannoowwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irra deebitanii daawwachuudhaaf yuutuubii akkasumas feesbuukii keenya dhaqxanii cuqaasuudhaan daawwachuu dandeessu. Akkanumallee warri smaartifoon yookiin bilbila smaartii qabdan appilikeeshinii OMN Global jedhu daawunlood godhachuudhaan oduu fi odeeffannoo OMN isin biraan ga'u deebitanii daawwachuu dandeessu. Karaawwan saatalaayitii illee odeessa keenya isin dhaqqabuu daawwataa akka jirtan quba qabna. Waan daawwataniif ulfaadha isiniin jenna.